warri kaan rafanii kurruufuutti ka'anii waan tokko dhageessee gugugugugu guunan cabsee maalinni itti dhaggeeffatte ammas eeboo fudhatee dil gidee godhu jaallattu itti na ilaalu subscribe isinii godhaniiru yoo ta'an isinii hin goone ta'e amma ariitiidhaan akka isaan isinii godhan gaafadha. Ijoollee attam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa akka beellama walii qabnee deemnee hin yaadattu? Eeyyee anis yaadadhee tan dhufe. Ani abbaan maatii isinin jaalladha. Isinin jaalladha baay'ee. Hin sodaattanii? Baay'ee sodaattanii? Hin sodaatinaa. Miixuun mana yaalaa dhaquudhaaf kaatee yagguu jettu. Abbaa ani mana yaalaa hin dhaqani. Hin dhaqani. Maaliif? Maaliif hin dhaqxu? Jedhee abbaan. Na ajjeesa, na nyaata, na ajjeesa jettee akka tasaa dubbattee. Wayyoo miixuun utuu hin beekin rakkina ishee abbaatti himtee. Nama reebu jira? Nama rukututu jira? Eenyuun kan si sodaachisu? Barsiisaa si sodaachisa? Miti abbaa, miti jettee mataa raastee dubbachuu irraa kan hafe wanta akkasii jira kanatu bade jettee dubbattu calluma jetti. Cal jennaani abbaan bitaatti galee natti himtu? Miixuu natti himtu? Akkan sitti himuu barbaaddaa? Jette. Eeyyee nan barbaada jedhee abbaan. Kana booddee miixuun akkan sitti himuu yoo barbaadde mana keenyatti naannessiitii dallaa 9 hojjedhu jetteen. Akka hin galleef bineensichi akka hin galleef akka ol hin galleef dallaa 9 hojjedhu jette. Isa booddee firoota keenyaa hundumaa waamii isaan gidduu dhaabadheen dubbadha jette. Abbaan dinniiqfatee maal natti oona kophaatti natti himte? Lakkii sitti himu jettee diddee. Wayyoo maali wanta akkasii han nama gaddisiisu? Haatiif abbaan cinqaman yaadaan qabaman isaaniyyuu deebi'anii qal'achuutti ka'an. Yaaddoo miixuutiin hoolaan bitamee qalamee wanti dhugan hundumtuu bitamee nyaanni qophaa'ee adaadaan ishee akkoon ishee akaakayyuun ishee waamamanii dhufanii. Mana keessa namni guutee inni kaan hin taphata, inni kaan immoo kolfa. Maalinni abbaa miixuu heerumsiisuuf ati maaliif nu waamte jennaani. Booddee mataan ishee miixuun iyyuu isinitti himti jedhanii jennaan harka isaanii akka dhiqatan hundumtuu godhanii irbaata galgalaa walitti dhiyaatanii kolfaa taphataa nyaata nyaatanii irbaata nyaatanii. Eddi irbaata nyaatanii booddee achi namni hundumtuu harka isaa dhiqatee nyaatee dhugee inni kaan hin kolfa, inni kaan hin taphataa. Abbaa miixuu waamanii maali sagantaan har'aa jedhanii. Sagantaan har'aa miixuutu heerumaayii hin guddattee miixuun jedhanii gaaffiidhaanii abbaa miixuu sardanii. Abbaan miixuu kolfee hundumtu akka arguuf ol ka'aa wayirra dhaabattee miixuun dubbachuutti kaatee. Ani ganama mana tamaarii gideen naqume gaaf tokko namichi tokko ilaa hammana ga'a
gabaabduu, gurri isaa gurguddaa, iji isaa xixinnoo, miilli isaa inni kun guddaa jettee dubbii ishee yagguu isheen jalqabdu hundumtuu gurratti qabee dhaggeeffate. Miixuun yeroo hundaa dhaabatee na eegee nama tokkotti akka hin dubbanne naan jedhee quba koo ishee kana na duraa hodha jette. Abbaan immoo gaafa nani qal'adhu mana yaalaatti na geesse, ani mana tamaariitii hafnaan isa lammaffaa irratti yeroo nani dhaqu quba koo lamaaniyyuu qabee na duraa hodhe. Itti caalaanuu qal'adhee jettee kan na qal'isu isa kanadha. Inni immoo bineensa jettee nama hundatti himte, firoota iseetti himte. Yeroodhuma sanaa wasiilli isheetii fi abbaan ishee wal qabatanii iddoo isheen dubbatte sana nooraa sana bira barbaacha dhaqanii garuu argachuu hin dandeenye. Barbaadanii dhabanii dhufanii. Wayyoo attam nama gaddisiisatu argataniiru ta'ee silaa mataa isaa adda lamatti hiranii ajjeesanii dhufu turanii hin argachuu dhabanii. Dallaan si'a 9 naannoo ijaarameera mana isaaniitti. Firri ishee hundumtuu ishee bira jiru. Abbaanis wasiilli ishees deebi'anii mana dhufanii nyaata isaanii ammas dabalatanii nyaatanii, dhugaatii isaaniis dabalatanii dhuganii, inni irra ciisanii hundumtuu eddii afame booddee hundumtuu rafanii. Miixuun wasiila isheetii fi abbaa ishee gidduu raftee sodaatteeti jechuudha ijoollee. Sodaatteeti. Bor attamitti mana barumsaa akka dhaqxu utuu yaadduu hirribni qabuu didee baay'ee turte. Warri kaan rafanii kurruufuutti ka'anii. Kurruufuun maaliin ijoollee? Kurruufuun maaliin? Eddii rafanii booddee utuu hin beekin sagalee dhageessisuudha. Akka saree miti akka saree. Garuu namni yagguu rafuu sagalee dhageessisa. Isa jechuu kooti. Miixuun calluma jettee dhaggeeffattee. Utuma dhaggeeffattuu waan tokko dhageesse. Miixuu gabaabaadha naan jette. Iji isaa xinnoo naan jette. Gurri isaa guddaa naan jette. Dallaa abbaan kee ijaarsiste tokko cabsee 8 hafe jedhe. Guunaan cabsee maal inni itti dhaggeeffatte ammas. Jedhe 7 hafe jedhe. 6 hafe jedhe. Utuma jedhuu 2 hafe yagguu jedhu miixuun abbaa kai hin dhufe bineensichi hin dhufe jettee gaafateen jettu. Abbaan ishee jedhee rafa malee homaan dhaga'u. Ilaa namichi dhufee mana keessa galee miixuun fiiddee baateetti. Abbaan miixuu utaalee ka'ee isa dallaa caccabsee dhufee bineensa sana eeboo fudhatee dil dhigitee godhu. Hundumtuu ka'anii wal gargaaranii tumanii ajjeesan caalaatti iyyuu. Ijoollee macaafa seera ba'uu boqonnaa 15 irraa lakkoofsa 1 irraa akka jedha. Abrahaamiin waamee Abrahaam hin sodaatin. Ani gaachana keetii si biran jira
hin sodaatin jedheeni. Ijoollee sodaachuun nurra hin jiru. Akka dubbiin Waaqayyoo jedhuttiyyuu isinis sodaachuun isinirra hin jiru. Ilaa wanti isin gochuun isinirra jiru akka miixxuu yeroo hundaa wanta itti dhiphattan, wanta itti rakkattan, wanta isin sodaachise hundumaa abbaa fi haadha keessanitti, barsiisaa keessanitti himachuun isin barbaachisaa jedha. Egaa torban isatti aanu qophaatii nafinaa dafaa kottaa jaallattu itti na ilaaluu subscribe isinii godhaniiru yoo isaan isinii hin goone ta'e amma ariitiidhaan akka isaan isinii godhan gaafadhaa.